Yaa ijoollee otoo afaan Oromoo dubbattanii afaan keessan dubbattanii deebitanii too ijoollee akka keessanii shamarran kan miitan yaa ishii shamarran akka keetii miitu yaa isa shamarran miitu na dhaggeeffadhaa. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Viidiyoo kana adaraa rabbii itti amantanii laayikii godhaa. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira haa ga'u. Tokkoffaa ijoolleen biyya Beeruutiin Joordaan irraa gara Dubaa'itti darbitan. Darbuudhaafillee karoora qabdan. Isiniifillee barnoota ta'a. Ijoolleen keenya miidhama akkamii keessa akka jirtu isiniif hima. Micayyoon tokko nama biyya kiyyaati kan keessan dhufeetu natti hime immoo lakkoofsa kiyya miidiyaa irraa kan qabatte obboleettiin kiyya tokko dhuftee natti himtee nama sana na dubbisiistee obboleessa irree na dubbisiistee jirti jechaadha. Dhaggeeffadhaa yaa obboloota koo asii Beeruutirraa gara Dubaayitti dabarte micayoon kun kinoo ragaan kunoo kana jechaadha. Ammaaf hunda isaa mul'isuu hin barbaanne dubbachuus hin barbaanne irraa qofan dubbachuu barbaade jechaadha. Wanti irraa qofa dubbachuu barbaade maal inni seetan? Yaa intala Islaamaa ani Islaama ofiin jette Rabbiin irraa si gaafata. Rabbiin itti amante sun irraa si gaafata yaa obboleettii koo. Obboleettii kee amantiidhuma qabdu kana sodaadhu. Obboleettii kee lafa itti cuqqaalte sana keessaa baasi. Lammaffaa yaa mucaa kiristaanaa na dhaga'iin dhagaa sagalee koo kana sheeritti gochuudhaan ijoolleen biraan ga'uu danda'u. Ati Kiristoos Yesuus hin duukaa buute shira guddaa obboleettii kee intala dhalaa tokko irratti kan hojjette. Adaraa yoo Waaqa sodaatte atis shira micayyoo kana irratti xaxxeen micayyoo kana baasa. Micayyoo kana lubbuu ishii homaa waa tokko hin godhina. Lammaffaa micayyoon kun maal an ta'e hidhamtee ji'a 8 teessi. Seera akkamiitu ijoo micayoon tun Beerut keessaa gara Dubaayiin dabarte harka namaatiin dabarte daldaladha jedhee waarrateetu fuudhee achi dabarse. Gaafa achi dabarsu mana tokkotti ishii gashi manni sun ta'uu fidinnaan baate gaafa ishiin baate nama naannoo tokko ati nama naannoo tokkootiyyuu keessatti irma dhiiraa sana jechaadha. Hundi waan isin jetta waan isin gootan waan isin shira isin micayyoo kanarratti xaxxan waa akkaataa isin birrii haadha hiyyeessa sarraa nyaachuudhaaf karoorfattan hundi isaanuu bira ga'ee jira. Anaan na bira ga'ee jira. Micayoo kana mana lammaffaa gaafa ishiin galtu achi baasanii waarrataniit mana lammaffaa sana otoo ishiin ba'u deemtu ofii qabanii mana isaanii keessatti ukkaamsan. Mana keessatti ukkaamsanii micayoo kana damoosa ishii waggaa tokko irraa nyaatan birrii ishii maatii ishiitiin ergineef haati ishii akkatti guddifte isinitti immoo kasalatti baattee qoraanitti baattee guddifte. Ati garuu naa dabarsiti ilmoon koo jettee waarratteetu gara biyya Arabaa kana ergatte. Injijjiirama jetteetu Beeruutirraa gara Dubaayitti dabarte. Micayyoo tana sababii maal ta'eef ji'a 8 guutuu birrii ishaan irraa nyaattan irra micayoon ammoo waan dubbattu waan jettu beektu viidiyoo ishii na erganii jiru jechaadha. Ingaluu jetti maal jetti waan haasoftu ji'a 8 laalaa ijoollee odoo homaa waan tokkotti sochoon mana mootii qabamtee jirti hidhamtee jirti jedhan inni dhiiraa sun jechaadha. Maqaa keessin na'u amma torbee lamaa amma torbee tokkoo ittiin obsa. Kana ta'uu baannaan dhimma ilaallatutti dhimma miidiyaa gurguddaatti nan dabarsa. Micayyoo kana nama 2 nama 3 irraa dhiigni ishii barbaadama lubbuun micayyoo kanaa baanan. Mucaan kun shirka inni gochaa jiru keessaa harka hin qabu jedha hin qabdaati. Ati keessaa qabda micayoon kun sababii akkasitu fuudhee deeme si bira dhufu otoo deemtuu qabamte. Erga qabamte immoo hiriyoonni ishii immoo yeroo hiriyoonni ishii gaggaafatan viidiyoo waraabanii hiriyoota ishii sana irratti ergan. Aiga keessaa harka hin qabaanne akkamitti viidiyoo kana waraabanii erguree micayoo waan haasoftu waan jettu hin beektu. Hidhanii mana teechisanii warrataniit birrii Itoophiyaa birrii 300 gaafatan. Akkaawuntii ergaa hiyyernaa ergaan jiran akkaawuntii ergaadhaan obboleessi kaleessa naa dawalee ture. Dheengada naa dawalee ture. Waan baay'ee na wajjin haasa'e. Imimmaan an qabachuu dadhabe obboloota koo nam bo'ee wajjin waan an godhuun dhabe. Mucaan kun dhalattuu biyya kootiiti. Mucaan inni shirka irratti xaxu kunis dhalataadhuma biyya kootiiti.
mucicha dhalataa biyya kootii yaa ta'u iyyuu malee wal hin beeknu jechaadha. Maalan ta'u yaa ijoollee maalan ta'u haadha hiyyeessaa akkatti bochisu haati micayyoo kana hin qirfattee boosi micayyoo koo lubbuu ishiis dhabee jira wayin immoo hinduute jedhee illee na waallanne wayin jirtuu ishiillee fudhanne maalan godha jettee too boosi haati garaa haadha ambochifte si gaafata Waaqayyo guyyaa tokko gadi lakkisaa micayyoo kana. Birrii keessan nyaachuu yoo barbaadan kan waggaa tokko nyaattan ittoo ashii irraa nyaattan birrii kana irraa nyaanna micayyoon kun irra sammuu dhabdee waan jettu waan dubbattu hin beektu bilbila irraa fudhatan. Amma sin ijoollee obboloota koo si warri Beerut irraa gara Dubaayii darbaa Joordaan irraa gara Dubaayii darbaa waanuma gammachuu qabu nama beektan malee nama beektan nama amantan irraa iyyuu deemtan malee ijoollee keenya dabarsanii ta'uma isaaniitti isin gurguratanii birrii keessa sirriirraa nyaatanii isin teechisu jechaadha. Mana namaa isin gashu ilaa galaati gara Itoophiyaa galaati Itoophiyaa irra karaa mootummaatiin deema. Gaafa achiin deemtan manni tokko yoo isin ta'uu baate isin jijjiiran kana ofii isaaniitti si fuudhanii waarratanii mana namaa si gashu kan itti si gashan birrii 1,500 ta'u 2,000 yaa ta'u irraa gimmaasha fudhatanii gimmaashi kan keeta ati ofii keetiin hojjetatta. Isaan immoo gimmaasha fayyaddaa gimmaasha of fayyadda jechaadha. Isaaniyyuun ta'u kun akkana sirraa godhu birrii kee yeroo sirraa nyaatan mana keessatti sitti cufanii waarratanii birrii si gaafatu. Micaa'oo kana amma birrii akkanaa gaafatanii jiru. Haati biyyaa bo'aa jirti. Abbaan bo'aa jira. Rabbiin sinaa gaafatu. Rabbiin sinaa gaafatu warra iyyaa gara jabeeyyii afaan Oromoo dubbachaa dhugaa Rabbii wanni baay'ee na gaddisiise keessaa maanni seetan intala dhalaa akkamitti obboleettii kee waan irratti shirkii yaadda jechaadha tam. Obboleettii kee irratti akkamitti waan akkanaa yaadda. Ana dubartoota lamaan tokkotu baay'ee na gaddisiise jechaadha. Sagaleen isaanii hunda isaanii na bira ga'ee jira. Hin baafnu haa teessu. Haadhaan qabdu obboleettiin qabdu maaloo yaa ijoollee maaluma ta'uu deema maaltu jiru deema maaltu dhufuu deema waa xiqqoo hiibichaa irratti obsee tanan miidiyaa irratti baasa jara tana lamaan jechaadha. Jara sadii dubara lamaa fi dhiira tokkicha jechaadha. Wanti isaan hojjetan ijoollee intala takkittii tana irratti jechaadha. Dhugaa Rabbiiti ji'a 8 kunoo amma hidhamtee jirti. Umaan dubbattuu san jettuu kana jettuu odoo an mootummaatiin qabamte ta'ee ji'a 1-2 hidhamtee gara Itoophiyaa galti micaa'oon kun. Isaan immoo wanni isaan godhan hin beekusim jedhanii manumatti raatessanii viidiyoo ishii waraabameen na bira jira. Waan dubbattu waan jettu waan ishiin jettu takka hin beektu jechaadha. Hin galu jettii na gargaaraa jettii waanuma ishiin jettu isaatu hin beeku jechaadha. Sammuu ishii tuqame ji'a 8 jettee mana namaa keessa teessi waan ta'eef jechaadha. Bakka ishiin jirtu sinitti himnaa birrii ammanaa kaffalaa. Maaliif bakka ishiin jirtu sinitti himnaa birrii ammanaa kaffalaan maaliif barbaachise? Egaa jiraatte jirti kinoo gara biyyaa gashaa. Nu birrii ittiin gashin hin qabnu birrii walitti guurrati gara biyyaa gashaa ottan akkasitti Oromoo hundi walitti guurre hiriyoonni ishee walitti guurre gara biyyaa gashuu danda'e. Ani of eeggadhaame ijoollee keenya shamarran dhugaa Rabbii ana sammuu na darbe ana garaa haadha sanii garuu ishii waan gaafatu dhugaa Waaqayyo jechaadha. Na dabarsiti ilmoon kiyya na dabarsiti qoraan baachuu kana keessaan ba'a jettee ergattee akkana gochaa jiru miti Waaqayyo isaa na gaafatu. Akkasiin jedha viidiyoo biraatiin walitti deebina nagaan tura like share godhaa maamila kootaa bye.